jettee ifiif gabbaate jechuudha awwadaa irratti. Dhiirri Oromiyaa guutuu keessa jiru hanguma shamarran keenyaa sanillee hanqatee jechuudha. Kun nama saalfachiisa, nama qaanfachiisa, feetan aara, feetan dhiisa isin himeen jira baran. Amma kararra wal kaayuu, istirateejii walii baasuu, akkasimi waan ta'uu qabu ta'u nasobuuf yaadina namni hunda keenya bilisoomsee dhaabotii biyya alaarraa galchee nama hunda alaa galche qeerroo Oromooti. Arraan tana hoo qeerroo yoo calliste qarreen kaatee jirti, qarreen immoo namuu wajji dhaabbachuu qabaa jechuudha. Kun immoo hanga qarreen lafaa kaatee isin bilisoomsu eeggachuun du'a jechuudha kun. Kanaaf arraan tana haa xiqqaattu haa guddattu warri hirnaa jalaa qabee jira jechuudha. So kun maali osoo laallee garuu, osoo gabrummaa laallee garuu, osoo ijji teenya laallee garuu mataan itti seenaa jirra jechuudha. Isin gala. Kanaafuu jara keenya dubbiin teenya kololotaa jirti. Anyway achumatti hin dhaabu fedha waa'ee kana. Kanaafuu shamarran keenya qarreen teenya warri awwadaay mataa ol nu qabachiiftan, warri hirnaa shamarran keenya hirnaa mataa ol nu qabachiiftan. Kun namni waan fedhallee ta'u yoo waan fedhe yoo onnellee dhabe sombaan nama dutaa itti Oromoon beeytanii waan biraa dhabee dhabu waan ilmi namaa waan rabbiin uumamaan kanneefii jira. Uumamaan rabbiin wannaa sii kannee jira. Roorroo diduu takka rabbi sii kannee jira. Waan biraa dhabu yoo dhiirri kaan kararra ka ajjeefamu ta'e yoo kaan ka gaara galu taate shamarran kaa'uu danda'an, shamarran dhaabbachuu danda'an jechuudha. Tooftaa biyya alaa qarreen teenya ala kanaa godhaa turte isaan achi jalaa qabatan jechuudha. Garuu osoo bakka takka ta'e wanni hundi bareedaadha. Yoo san hin tahin wanni amma deemaa jiru, wanni abiyyi godhaa jiru, wanni biyya keessaa godhamaa jiru, wanni dibate waan bareedduu fakkaatti malee waan dalagaatii miti. Osoon jaalatin dirqitti sirni nafxanyaa Oromoo irratti deebi'aa jira. Jaalannu jibbinu. Kanammoo tokkummaadhaan jabaannee dura dhaabbachuudha jechuudha ta'uu qabu. Kanammaffaa diiyaaspooraa wanni godhaa jiran waan jabaadha. Arraan tana qeerroo Berliin akkuma warri osoo waa'ee qeerroo Jarmaniitti hin dabarre waa'ee mana murtii arraan tana Jawaarfaan dubbataniif kana jira. Isaanilleen mana murtii sababaaf dhalaawaa jiran guyyoo waariyoollee uggulamaffaa isaatiif isaa fi Dajanee Xaafaa uggulamaaf mirgi wabii kabajamee fi isaan baafne ja'an poolisni dhoowwa, isaan baafne ja'an poolisni dhoowwa. Kuni maali diraamaa dalagamaa jira. Oromoon hadhooftee tokkummaadhaan ka'uu qabdi. Yoo kanan goone waan akkan jira baabbish humaan jiran jara keenya ibsoo bu'aa dhiifnu. Gaafa tokkummaadhaan qeerroon biyya guutuu Oromiyaa keessaa qabsoo wal cinaa kaatee dhaabbatte firii mul'iftee jirti. Firii mul'iftee jirti. Arraan tana shamarran qarreen teenya nama ka'uu dhabnaan kaatee jechuudha. Kunilleen gaafiidha. Kanaaf arrallee borullee warreen mana hidhaa jiran hayyoonni keenya hunda Baqqala Garbaa tahee, Jawaar Mahammad tahee, Abdii Raggaasaa tahee, Lammii Beenyaa tahee hundi isaanii warri arraan tana hidhaa jiran kun hundi isaan qabahan yoo nuti jabaannee qabsoo goone qofa. Qabsoon nuti gochuu qabnu tuffatamuu qabdu. Wanni amma dura Oromoon goote waan seenaa addunyaarra galmaa'ee gootee jirti Oromoon amma dura. Feetan karaa cufaa, feetan hiriira baha, feetan waan feetan godha. Kun tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan ummanni diddaa agarsiisuudhaan gibira kafaluu diduudhaan waan adda addaatiin yoo jabaate wahitti ni baana. Yoo san hin tahin immoo yoo walirratti eeguu taate I don't know karam akka deemnu hin beeku. Tana dhugaan isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu warri biyyaa san fakkaattii qabsoon biyyaati. Tabira arraan tana qeerroon Berliin Jarman fayyaa argadha gudjaab. Isinilleen hanga as dhufanii isin dubbisanii halee guyyaa alhadaatiini erga maal jaan jibka heda wushaa cooho jaan akkasimi erga waraabessi deeme sareen iyyitii jaan guyyaa 8 guyyaa 6 nama jalaa dubbatu dhabdee qeerroon London guyyaa 7ffaa ol baatee alaabaa nafxanyaa buuftee alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa teenya ol fannifte jechuudha akka dhiiratti garsiifte jechuudha erga isaan deeman Johaar haanuu fannifamu kun asiin haa ba'u kun achiin haa ba'u jaan jechuudha akkasimi maal garsiisa kanammoo jalaa qabee jechuun mootummaan Itoophiyaa. Kanaaf nuti bakka jirru keessattuu warri biyya alaa jirru itti jabaachuu qabna jechuudha. Itti mudduu qabna bakka biyya alaa warri jiru. Ambaasii cufsiisu ammaan tana Berliinii warri Jarman jabaadhaa qeerroon Jarman itti wal dabra itti heddummaadhaa
hin socho'ina hanga cufsiiftanii jechuudha. Kanaaf waan bareedaadha sunillee ta'uu qaba dubbii tiyya na jalaa qaba feetan dhiisa abiyyiin immoo attention addunyaa argachuudhaaf ammallee ICC koortii dhiyaachuu qaba. Dubbii tiyya tana feetan fudhadhaa feetan dhiisaa guyyaa tokko bar akkas jedhee ture jechuuf teessan. Abiyyiin hatattamaan mana murtii addunyaa international criminal courtitti himanni itti banamuu qaba. Genocideidhaan itti banamuu qaba. Hatattamaan genocideidhaan itti banamee mana murtiitiif dhiyaachuu qaba. Niwsii ta'a zeenaa ta'a. Addunyaan hundi attention itti kennite jechuudha. Sini galee? So kanaafuu dubbii tanallee akka laaftutti ilaalina. Dubbii abiyyii tana dubbii abiyyi koorti dhaabu looyeroonni keenya konfiisin tahina tokko taanee dhaabbannee ammallee ta'uu qabaa jechuudha. Tabiraa dubbii woboo teessanii dubbachuu fedha. Kaleessa namni beeytanii eega uguta akka xiqqoo bilbila kanaan wanni gochuu fedhaati. Namni hadooddiin qabne namaa miti. Kaleessa yeroo shamarran keenya dubartii teenya kaambii waraanaa geessan namni hadooddiin qabne namni hadoonne namaa miti. Yeroo hadoodde bakka hunda qaqqabattaa jechuudha. Sini galee? Kanaaf kaleessa waanin je'e waa'ee woboo waanin dubbadhee jira. Haatii magaalaa gurguddoorra lola banaa ammaan booda gaara keessaa miti je'eetiin jira. Aaree dubbadheetiin jira. Kana yoo waanin je'eef maal beeytanii? Ta duraan duraa tooftaan lolaa keenya jijjiiramuu qaba. Kaamera yaa beekaatii wannaan kaamera tanaatu wanni harkaatee xiqqashoo qabbaneessaatiin jira. Anyway, kanaafuu warreen xabaqaa wobootii nuti jettanii namoota gurguddaa namaan jaalladhu namaan kabajuu naa bilbilee kalee waan kalee dubbadheera naa bilbilanii jiran I like them namaan kabaja qabuu fi namaan ulf akka malee kabajaa qabuu fi ani kaleellee taanaan hin arrabsine beeytanii waan inni je'ee ture ka'a tartiibaan lafa isinii kaaye tarsiimoon lafa isinii kaaye. This is good strategy. Is very good strategy bareedaadha. Amma booda qabsoon keenya akkamitti ummata bilchaate kana ummata dammaqe kana keessa seennee basaastuu hararraa galchina taakka. Yoo qeerroon meeshaan qabaanne isin godina hunda keessa wal facaaftanii tarsiimoo tooftaa jijjiirtanii akkamiin magaalaa keessa ummata basaasaaf kana fixxan kaniin je sun dogoggoran qabu sirriidha jechuudha. Ammallee borullee irratti isinii deebi'a. Maaliif jennaan jaalannus jibbinus qabsoo tooftaa keenya jijjiiruu qabna. Kilaashii irraa shugguuxi deebisuu qabna. Magaalaa keessatti galchuu qabna. Magaalaa keessa faayit godhuu qabna. Ummata keenya basaasu adda hiruu qabna. Hundi kilaashii fi girnoof baachuun qabu. Cinaan tokko shugguuxii sagaleen qabne fudhatee magaalaa keessa seenuu qaba. Seenee nama basaasa hunda haxaa'uu qaba. That's it. Guyyaa akkanaa kana gaafa Oromoon bilchaatee gaafa Oromoon mee eessa jirtan jettan guyyaa akkanaa kana awwaadhaa jechuun hammeenyan qabdu. Kun isiniif gaariidha. Isin gargaara jechuudha. Qeeqmaa akkanaa furadha. Qeeqmayni akkanaa kun isin gargaara malee isin hin dhibu. Kana achi warreen kolkolleen asirra teessanii woboo kileem godhachaa jirtan akka waan arraantana namoota hedduu akka wal dorgomaa jirtanii beeyna sabboonaa ta'uudhaaf oh my god ammaan booda karaan nama baasu karaa woboo qofa kuni akkana ta'e this is nonsense dhugaan sinii maani. Arrallee borullee yoo ummanni tokkummaadhaan ka'ee dhaabbate yoo ummanni ka'ee gama tokkoon fincila gaggeessaa gama tokkoon ka ibidda harkaa qabu qoraan harkaa qabu basaastuu haxaawaa ummata qulqulluu fidhawaa akkasi qabsoo wal simattee deemti malee joollee shokoraa asirra tetteessee galgalaa ganama nama arrabsitu yoo namni fedhiillee qabaatee woboo bira dhaabbanna je'e warra woboorraa nama ari'uu jira asirra taa'ee jechuu galgalaa ganama warra fuula woboo taa'ee asirra taa'ee woboofiin dubbadha ja'uu jira jechuu ummata shokoraa jira asirra chokoraa jira asirra chokoraa tana ta'a akka namni woboo tanallee yoo barbaade itti biran dhaabbanne akkan gargaarre godhu isaani. Ani kabajaan qaba warra gaara keessa guyyaa takka ala buleef kabajaan qaban. Arrallee borullee kabajaan qaba. Ummata guyyaa takka Oromoof jee ala bule I don't care. Bakka feete kootu bakka feete deemi. As long as ati Oromoof dhaabbannaan
Oromoof dubbannaan Oromoof gaara gallaan you are good. Atis akka beektu qabsoote gaggeessaa jirta jechuudha. Khaanis qeerroonis akka beeku qabsoo isaa gaggeessaa jira. Diasporaanis akka beeku qabsoo isaa gaggeessaa jira. No narraan tuqinaa tuni xiyyaati narraan tuqinaa ani xabaqaa wobooti warri jettan you guys are foolish kaadha jechuudha. Narraan tuqinaa tuni woboon teenya isin eessa turtan isin duru akkana jettaniin turre amman tuqinaa nuutuutti bilchaate nuutuutti eessa turtan eessatti isin beeyna. Kijibdu isinii warri akka namni woboo jibbu godhe tokko isinimi. Joollee kolkollee asirratti teessee afaan bantuu miti galgalaa ganama nama arrabsitu. Isaan namni achi deemee woboo gargaara hin gargaaru. Because isintu fuula wobooti re. Yoo dhugaadhaan tokkummaadhaan wal kabajaadhaan waliin deemna kaja'amu taate warra isi ummataalleen cimee itti fufee woboolleen keessaan tarsiimoodhaan afaan qawweeti waan deemu wal jaaraa waan gaarii gochaa qabsoo akkasi gaggeessu. Joollee asirraa teessee waccutana woboonis isin dubbii himaa keenyaa miti isin xabaqaa keenyaa miti jechuun qabdi. Yes. Isin nuti xabaqaa isin hin godhanne dubbii himaa nuun tahina nuti ammaan booda tooftaas jijjiirrannee bifa jijjiirrannee tolfannee karaa kanaan deema jechuun isin irra jirti jechuudha. Ammas akka bara 1960 fi wayii keessa waraanuma qofa gaara keessa cahaa ooluun nu barbaachisu amma. Harki 50 yoo gaara taa'e harki 20 magaalaa keessa bobba'uu qaba. Qawweenis kilaashii fi maali girnoof qofa bituun hin barbaachisu amma. Joollee dubartiillee qopheessaa dubartiis qopheessaa akka gaariitti. Ta magaalaa keessa duultu qopheessaa akka gaariitti. Dhiira jajjabduus magaalaa keessa. Shugguxii sagaleen qabne faa bitaa fi magaalaa keessa gaggeessaa. Tarsiimoo jijjiiraa waan akkanaafaa godhaa jechaa jirraa bara. Ammas haarootti goota qofa fakkaachuudhaaf qawwuma fudhannee gaarumatti oriinaa miti. Woboon dhiiga hunda keenya keessa jira. Okay, we respect wobo. Woboodhaaf hundi keenya namni tokko nurratti naanu yoo dhugaa feetan. Maatii guutuu itti dhabnee maatii guutuu qabeenya itti dhabnee itti ari'amne. Arra shogoraan hundi kararraa dhufee woboon tuqinaa woboon akkanaa jaa. No. Woboon sirraa'uu qaba. We need to fix wobo. Lolli baadiyyaarraa gaararraa lola magaalaa ta'uu qaba. Jaalannullee jibbinullee. Isin immoo warri ganda tokkotti oofuu feetan adabadhaa. Isin irratti aanna yoo dhugaa barbaaddan. Woboo isin irra nuutti aana yoo dhugaa barbaaddan. Immoo woboonis fiksi ta'uu qaba. Woboonis fiksi ta'uu qaba. Maaliif jennaan warraaqsi uummataa illee lafa darbamuu qabu. Warraaqsi uummataa jabaatee itti fufuu qaba. Warraaqsi diaspora jabaatee itti fufuu qaba. Yeroo tan ammoo woboon keessaan dalaguu qabdi. Maaliif nama hidhate qabaachuun hammeenyaa miti. Garuu tooftaa lolaa kaan gama keessaatiin wal ijaaraa keessa wal jaaraa nama jajjabaa guurrachaa nama jajjabaa akkas godhachaa diinagdeenis wal bira dhaabbachaa akkasi qabsoo immoo tarsiimoo isii jijjiiraa deemuudha amma we are in 21st century. Sinigala kanaaf akkamitti magaalaa keessa basaasa itti haxoonna akkamitti akka gaafa wayyaaneen generaalota dargii waan godhanni beeytan fuudhanii ol naqanii kuchiisanii biraa kutan jechuu waa meeqaa godhama tooftaa meeqaa jira. Kanaaf yeroon ammaan tana woboon ilmaan Oromoo ka isin bira dhaabbatan ka isin wajjin illee dhaabbachuu fedhii qaban ummanni hidhannoo fedhii akka gaarii qaba. Kanammoo amma isin illee hojii eegalaa dafaa hatattamaan nama qabbaneessaa deema. Nam 10 magaalaa takka ni gahaboo magaalaa takka nam 10 ni girgireessa dhugaa dubbanna. Sinigala kana achi ustaniituma akka waan kaampaanii dhuunfaa keessanii godhattanii akka waan isin qoftiin itti aantanii warri godhattan tokko irratti naan woboon kasabaati malee ka gruppii yookaan gruppii shogoraa namoota tokko asirra taa'ee afaan banuuti miti jechuudha. Woboon ka ummata Oromoo kasaba Oromoo hundaati kabaja qabnaaf. Garuu gizee aarre akka feene qeequu mirga qabna jechuudha nu dhorkuu hin dandeessan.
qeequun ni jaara malee ni jabeessa malee hin diigu kana beeka kana bara sirritti dura kanaaf nuti arrallee borullee jara keenya biyya tanarratti asirratti qabsoon wal dorgommii miti qabsoon waliin tokkummaadhaan deemuudhaan tolti warra isa ummataa jabeessaa bakka ummata nama rakkisu keessa makamtee nama 3-4 aanaa tokko nama 2 ergitee sibiilii fakkaatee guyyaa hojii isaa dalagataa olee galgala dhukkee namarraa kaasee jechuudha akkasi beena nuti kara adda addaatiin tooftaa adda addaa bakka tanarratti kooni godhamuu qaba sinigala kanaaf oromoon waboo gargaaruun jibbine waboo bira dhaabbachuun feeti fedhii qabnallee garuu tokkorra itti naanu waboon tasabaati malee tanama dhuunfaa tagaree takka tanama akka fedhetti olii gad mimiciiree deemaa isin akkas turtanii isin akkana turtanii waboo teenya xabaqaa nu dhaabbataa wadni etan furushka don't waste your time kanaaf yoo dhugumaan oromoo wahitti haa baatu feene tokkummaadhaan warri warraa isa gaggeessaa jiru warri diaspora keessa qabsootti jirtan warri qawwee qabdan immoo qawwee gurguddoos qabadhaatuma numa qabadhaati xixiqqoos immoo cinaa takka parsantii hanga takka magaala galchaa isiniin jechaa jira magaala galchaati namoota ummata akkana garaa gubu kana biyya keessa deemaati garaa qabbaneessaa ummata that's it tana ta'e isiniin jechaa jiru so kanaafu galatooma waan hojii turtaniif ani namootaan hedduu jaaladhu jira namootaan kabajuu jira warreen naa bilbiltan galatooma ani ammallee taanaan I have respect for my wabo dhiini keenya wabo keessi keenya gizee hunda dhiini keenya wabo abbaa fedhe irratti aan malee nama tokko gadi itti naannu jechuudha kanaaf hedduu rakkatina tanaaf warri xabaqaaf gootan hedduu rakkatina so kanaafu jabaadha wabon tuqin warri jetta wabo yoomin tuqa wabon tuqin annin qeeqe malee wabon tiyyaa badhiiga kiyya mala so itabo garuu waan takkatanii isin himu namni tokko ani gaaf tokko shanii kanin qeeqaniin beek gaafa irreechara namni dhume obbo Daawud Ibsaa nuti biitii Suuriyaan taatu gaafa je gaafsan qeeqeetiin jira gaafa kaane achi khaleellee qeeqeetiin jira maaliif yeroo bakka itti barbaachisu jira gizee namni dubbachuu barbaachisu jira jechuudha is very important yeroon tun yeroo ilmaan oromoo alaa keessaan qeerroon gaara galtee hidhannoo barbaadu warri alaa gargaarsa baasuu barbaadu yeroo kana istirateejii kana carraa kana fayyadamaa isiniin jeetin isinitti himaa jira baran dhiisa anarraa rakkatinaati chaansii kana fayyadamaa namni fedhii qaba namni waa hunda gochuu yeroo tana fedhii qaba kanaaf jabaadha tanuma isinii dhaamuuf hin dhufe galatooma waan turtanii fi walid dachaanaa qabsoon teenya tokkummaadhaan namuu karaa itti amanuun bakka itti amanuun karaa itti amanuun hundi qabsoo gaggeessuu qaba warraaqsinis finiinee deemuu qaba warri magaalaa keessa bobba'us jabaatee deemuu qaba karaa hundaan tokkummaadhaan walid dachaanee osoo wal afaan hin deebine deemuu qabna jechuudha kan akkasiin na hubadha warri gaara keessa jiru ani waboo gaara keessa jirtu yoon isin mufachisellee dhiifama jarri kaan taasirra ani waboo itti asirra afaan bantu taasirra waccu tana anuuniin gaaf tokkichi kana achi dubbiin dhumattee jirti wanni kanarratti wanni goonuun jiru jechuudha kanaaf qabsoon teenya ammallee warri diaspora jabaadhaa warri ala jirtan warri biyya keessaa silaa chaansiin fayyadamtan amma yeroon isin karaa cuftanii waan guddaa godhuu dandeessan yeroon isin silaa karaa baaburaa cufuu dandeessan karaa makiinaa cufuu dandeessan karaa waa hunda godhamu bakka tanatti qohumna barbaachisa kanaaf maa asin baanee jechaa jirra bar waan biraatii miti bar kana gochuuf wanni jechaa jirra jechuudha kanaaf joollee jibbansa qabdu joollee ilaalcha wannaan qabne tanan dhageeffatina walid dachaanaa tanallee ajandaa godhadhaati wacaaga ajandaa barbaadan duraanuu walid dachaanaa deema tanuma isinii dhaamuuf hin dhufe guyyaa gaarii halkan gaarii koyyaa shaggee mee cimcim goona jara keenya dubbiin jabduudha qeerrootuun nu bilisoomse amma duraas ammas qarree fi qeerroon nu bilisoomsuu ni danda'an
yoo jabaanne immoo amma tooftaa jijjiirannee deemuu qabna. amma qarree isin bilisoomsa gaasila dhiirri ka'uu diddaniimi haa qarreen isin bilisoomsa taa eeggadha duraanis qeerroo isin galchee amma immoo qarree isin galche tataa namu me chim chim gona koya shinge me chim chim gona koya shinge me chim chim gona ya waya ko fuyi ya waya ke kana ya sakiti tatarare ya gara ko fuyi ya gara ke kana ya sakiti tatarare na ya sacha bota ke mi ahana ya sama le kachungi na ya daba har ko je ke mi gurbana ya daba le nargumi hola gaba wuye ke sabasu dala are da she kabanito ulfan mata wuye sitarasu dala bare da ke sakamifo garabani wuye gubatera aha jabota bi shatnawasi bare dan aya fude tera gurbata ebita kenolasi laal amma ijoollee shokora akka caaliin sarmuu kanaa jira ugguta akka blookiin godhe irraan kaasa blookiin godhe hin baratu beeytanii amal lama sadii blookii irra kaayatiin kaasa shokoraadha amma ijoolleen akka caaliin sarmuu warra jaamu kan ijoollee tana warri akka namni Oromoo yookaan woboorraa namni dheessu namni godhu jira kana dhugaan sinima